gattata amee kun majiraati gattata. Abdii waan biraatti Omaa koon qabu gattata. waan biraatti sin fudhatin an gorsaatiin jira gorsa wayii xiqqoo waa gorsaa hin jira malee. Taa'e bareeda. Waan biraatti hin fudhatin hin taa'e gaa waa xiqqoo gorsaa hin jira waan. Ati illee kai ati illee jechuun ta'e bakkuma duraa san ta'e bakkuma taa'u jirtu san taa'e jechuun. Akkas bareeda. Taa'e qabdi. Hin taa'u xiqqoo waan isin ibsu tokko jira. Taa'e kan bariti. Akka taa'u hin jiru. Waan isin barsiisu fedheeti xiqqoo. Maali maal ta'e? Ergaa tokko qaba. Waan haala isinitti hin fakkaatina. Xiqqoo ergaa isinii dabarsuu fedheeti. Garuu dur innaa mammaakan hiriyyaan ofii daawutee ofiiti. Hiriyyaan sobaa bofa algaa jalaatii yookaan firaasha jalaatii jedhanii mammaakuu turan abboonni keenya. Dhugaan seene ture. Garuu wanna san suutuma suutaan arguutti hin jira. Maaliif jechuu dandeessaree abdii kana hunda? Akkisa waa tufanii mammaakaa waa himanii jette oromoo maaliif jechuu dandeessaree mee nuti naaf hiikuu dandeessaa? An homa jedhee qaba. Ati tokkoffaa siin beellama qabna maal ta'e siif? Hayyee yoo akka carraallee yookaan gorsoo dhimmoo isitti muudhaaf si waamee dhufe siifan. Udah berarti cerita. Kanaafuu iyyuu karaa dhugaan irra jirtu irra qabatee deemuu qabdaati. Maal godhuun qabaane amma? Waan hundaafuu itti yaaduu qabda nuti hin qabin dhugaa jirtu bartee miti. An kanaaf siin jedha bara kana si gorsuun barbaadee yoo duraatu iyyuu baga garta waan hundaayyuu. Iyyaadiin gaafa waan hundaayyuu obsi. Dhageessa ati isa dhabe jetteeti wali si yaachisu tokko hin jiru. Nuti ni jirraa miti kana daleessiisi malee. Isa dalaksiisuudhaaf immoo kophaa koo ta'uu barbaada. Kanaafuu kophaa kiyyatti na dhiisi ishii. Ayyee itti yaade waan hundaafuu iyyuu iyyaadiin. Waan hundaafuu iyyuu ofiinuu naa bilbiltee miti. Wayi sammuu xiyya tana akkana malee kunoo yoo akkanan dalagin wanna babbareeda harkatti galfachuu hin danda'an. Kan tana dalaisiisu malee.
dirqama nutti himuu qabda. Anaas ta'e jireenyaas ta'e nama mana kana jiraatu hundatti foozeettis ta'e himuu qabda. Maaliif jennaan amala nama biyya kanaa waan hin beekneef ati maaliif eega biyyarraa dhufte waan haaree taateef ammaa isiin tunuutam akka taate nu himuu qabda. Maaliif namni biyya kana keessa nama dura ture waan hin taane keessa nama naqaa saahibtittiin ta'e odooti saahiba kiyyaa jettee eeyduuti yoo gartee fakkeenyaaf dhiirri firasii jiraate yookaan fakkeenyaaf namni dhiirri tokko isii wajjoolii galu jiraate nama hin taane warsi barsiiftee waan hin taane keessa sineetii. Kanaafuu ati abbaa kamuu taanaan namaa wajji wal baruu hin sin dhorkinu anaas ta'e jireenyaas ta'e namni. Nagayisee naan jette sanoo mana isaa dheetee dhufteeti. Manni san mana saahiba bitichi dheetee dhuftee meeti immoo? Oolumaan jiranii. Isaan biraa dhufte? Isaan biraa amma naa galtee haa dubbee. Ammoo waan hundi naa galtee. Nagayisa eega kana taasisiifan arrarraa eegaltee ati arra guyyaa arraa kanarraa eegaltee mana kana keessaa gadi hin baatu. Mana kana keessa gadi hin baatu. Jireenyattis ni hima, foosiittis ni hima. Yoo ati arra booda mana kana keessaa gabbaate maqaan kiyya kookaa miti. Maqaan kiyya kookaa miti. Kookisaa godhu. Injijjiirraa ture maqaa bira. Maaltu sagalchame kun immooyyuu? Abbaa kiyya moo obboleessa kiyya obsee gana tan naqi ta'u. Hoggaana laalu hindaanqoo mana kan itti fakkaate mana gadi hin bahini alaa gadi hin bahin an jedhu. Hoo maqaan kiyya kookaa miti. Ana jedhu kookaa dhiisee kollaan ta'u. Ani immoo akka nama gaarii anan isatti madhu. Maal taate hoggaa hidhina gaafatu mala naaf mala hidhee itti himachuun kiyya nama see. Mana kana keessa nama jiru guututti itti himuu qabda naan jedha. Waan fedhii kiyya guutuu ani itti himuun qaba. Nagarrame mucaan kun amma naannachi waan takkitti isaan hin mari'adhan isan galchu. Lachuu ilmaan adaadaa kiyyatti waa'ee jireenya kiyyaa maaltu isaan galcha? Isas ta'ee jireenyas ta'ee jireenya kiyya keessa wanta isa galchu tokko hin jiru. Lammata oonan isaan hin mari'adhe. Haadhiif abbaan kiyyaa jireenya kiyya keessa isaan hin galchu. Mee hariiraan hariinatti dabalaa? Kun sukkaaraan tan ofii isaatu hin beeku. Ganaa kiyya maalii taatee ammanatti dhuftee maal jaalattee dhakaa jaalattee nama jaalattee of.
Nageenyuma si gaafatuuf si bilbile. Nagaa nan gaafatiin ati nagaa na gaafachuun qabdu nagaa kiyyeessitu balleesse ishee. Nagaa kiyyees ta'e keetis ta'e situ balleesse nagaa wanna nagaa kafattuuf tokko qabu. Ammaa booda telefoona kiyyarratti hin bilbilin lammata akkanuma jette. Wanni na sodaachise gaafa dhugaa bartee sheenawuu kee qofa. Ani hallayyaa maas seenee miti ati garuu hallayyaa keessaan baane seente siifan. Hallayyaa seenta? Hallayyaa atuu seenne nani seena ammoo amma booda telefoona kiyyarratti hin bilbilin hargaa kee. Boleso ati siri natti mammaayita mammaaka ajaa'iba kana. Jaalala bar micawaan akkam jaalata. Ta bishaan lagaa tana fakkaatu bareedumni isii qabeenya sobeen harkaa baasee bar. Bara boleso waan hin jirre kanatti mi bar micawaa meeqatti kijibee dhalaa meeqa tamitti taphata meeqa tamiin deema jedhee bar. Silaa namni uuma nagaarlee namarraa haasa'ee namarraa dhalaa namarraa deeffata. Inni ammoo waan hin taane waan an takkaa hin qabne uuma ilmi namaa fuutuu hin qabne itti haasa'e. Sobee bar shawwadee micawoo duwidda natti gagalchee bar hiriyyaa kiyya ta'a dhufee asitti intarneeta na bira fayyadama osoo ani ija meeqaan isa eegu osoo ani sadarkaa meeqarra sagaa'ee darajaa meeqatti salaal inni fuudhee dhoqqetti na darbee ofiillee dhoqqee bar. Wanni inni nan godhin hin jirtu obboleessu way ilma namaa annama akkanaa isan seeni way ilma namaa obboleessu meedhii ilma namaa kana. Way abdii atumti kunoo gowwaadha bar. Yeroo ammaa kana hin dhageetta nama ni jaalatan malee hin amananii bar. Gowwummaa tiyyan beeka garuu gowwummaan tiyyatun hagana na gootin seeni. Gowwummaan tiyyatun biyyatti na laayixee bar. Ammallee situ qabee karaa na deebiseen maal jettaa mucaa kana hin dhiisu abadan. Abdii hin dhageetta atammallee waan siin galee jira. Atammallee bakkuma duraan jirta.